Ashama harka kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetworkii irraa oduu yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti maaddur samatirreewwan oduu. Gaazexeessaa fi barreessaa Tasfaayee Gabraab du'aan boqote. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan garaa garaatti injifannoo galmeessaa jira. Itoophiyaatti namoonni kitila 22 ol deeggarsa namoomaa barbaadu tokkummaa mootummoota himeera amma oduu bal'inaan. Gaazexeessaa fi barreessaa Tasfaayee Gabraab du'aan boqote. Gaazexeessaa fi barreessaa gameessi Gadaa Gabraab umurii waggaa 53tti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Tasfaayee Gabraab ji'ootaaf dhukkubsataa kan ture yoo ta'u magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wal'aansa fayyaarra osoo jiru muddee 25 bara 2021 lubbuun isaa dabartee jirti. Hojii ogbarruu isaan akkaan kan beekamu Tasfaayeen akka lakkoofsa Itoophiyaatti agayya 22 bara 1960 maatii lammii Eertiraa ta'an irraa Oromiyaa magaalaa Bishooftutti dhalate. Tasfaayee yaada fi qalbiin isaa gara hojii ogbarruu waan tureef umurii ijoollummaa isaarraa eegalee barreessitoota hangafaa hedduu waliin michummaa cimaa qabaachaa akka turetu himama. Magaalaa keessatti dhalatee fi uummata Oromoof jaalala addaa akka qabu kan himu Tasfaayeen sirna moggaasaatiin Oromoomee maqaan Gadaa jedhamu kennameefii ture. Dhaabbata maxxansaa hojiiwwan ijoo mootummaa guyyuu raawwatamu maxxansuun beekamu dhaabbata pireesii Itoophiyaatti hanga hojii gaggeessaa olaanaa ta'ee tajaajilutti kan ga'ee ture. Tasfaayeen wayita bulchiinsa isaa keessatti gaazexaawwan maxxanfaman irratti fooyya'insi guddaan akka mul'atetu himama. Tasfaayeen barruuwwan maxxanfaman keessatti barreessitoonni gameeyyiin akka hirmaatan gochuudhaan akkasumas maxxansaawwan dhuma torbeetti ba'an irratti jijjiirama bu'uuraa taasisuun fooyya'insa ajaa'ibaa akka argamsiise waa'illan isaa ragaa ba'aniiru. Dabalataan barruu paartii biyya bulchaa ture Addawaayii waliin hidhata cimaa qabu Effotaa jedhamu hoogganuudhaanis ni beekama. Tasfaayeen osoo Itoophiyaa jiru ogummaa gaazexeessummaan cinaatti kitaabota hedduu maxxansiiseera. Boodarra paartii biyya bulchuun wallabuun Itoophiyaa keessaa miliqee Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Niizerlaandisii fi biyyoota kaan keessa jiraateera. Tasfaayeen erga hojii gaazexeessummaa dhaabee booda hanga du'aan addunyaa kanarraa boqotutti jireenya isaa guutuu kitaaba barreessuu irratti dabarsuun hanga kitaabota 8 barreesseera. Hojiiwwan isaa 8 caalan afaan Amaaraan kan maxxanse barreessaan gameessi kun kan daraan isa beeksise asoosama dheeraa mata dureen isaa Yaburqaa Zimmitaa jedhamudha. Asoosama kana keessatti miidhaa fi dararaa sirni nafxanyaa saba Oromoo irraan ga'e haalaan ibsuun uummatiif oolmaa guddaa ooleera. Kitaaba gara jabummaa sirna nafxanyaa Oromoo irratti raawwate ibsu kan barreessuu isaatiin leellistoonni sirnichaa biratti jibbamus saba bal'aa Oromoo irratti jaalalaa fi kabaja guddaa gonfateera. Barreessaa Tasfaayee Gabraab wayita gaazexaa Iffotaa hoogganaa turetti hanqina maxxansaa bara dargaggummaa isaa mudachaa tureen hojiiwwan osoo hin maxxanfamin hafan walitti qabuun walitti aansuun akka maxxanfaman godheera. Bara 1992 1993tti mata duree Effitaa jedhu jalatti hojiiwwan kanaan duraa osoo hin maxxanfamin hafan bifa kitaabaan qopheessuun kitaaba 5 itti baasuun maxxansiiseera. Dabalataan qabsoo TPLF irraa eegalee hanga Addawaabiin Finfinnee galutti taateewwan turan kan seenessu kitaaba mata dureen isaa Taraarochiin Yaanqaxaqqaxee Teewiliddi jedhus barreessee maxxansiiseera. Tasfaayeen hojii ogummaa gaazexeessummaa fi barreeffamaan Addawaayii keessatti adda durummaan hojiiwwan hojjetaa ture. Boodarraa dhibdee qondaaltota siyaasaa biyyattii waliin tureen Itoophiyaadhaa baqatee ba'uuf akka dirqame himeera. Erga Itoophiyaa gadhiisee ba'ee booda kitaabota icciitiiwwan qondaaltota Addawaayii gidduu ture irratti xiyyeeffatan Gaazexeenyaው ማስታወሻ fi Yadaraasiው ማስታወሻ jedhaman barreesseera. Tasfaayeen erga Itoophiyaadhaa ba'ee biyyoota adda addaa keessatti baqattummaan kan jiraate yoo ta'u boodarra Eertiraatti galee guutummaatti hojii barreeffamaa irratti xiyyeeffate hojjechaa tureera. Tasfaayeen kitaabota hanga yoonaatti maxxanse afaan Amaaraan kan barreesse yoo ta'u muraasa isaanii garuu gara afaan Ingilizii fi afaan Oromoottis hiikeera. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan garaa garaatti injifannoo galmeessaa jira. Abdii fi gaachanni saba Oromoo boboon Cibraa Sodombooroo godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa irratti tarkaanfii haleellaa cimaa fudhateen iddoo addaa Kellaa Odroolloo jedhamutti diinarraa nama 5 ajjeesuun 7 ol madoon adabeera. Akkasuma galgala sa'aatii 11 walakkaarraa hanga halkan sa'aatii 2tti kaampii diinaa aanaa Liiban ganda Darusalam irratti tarkaanfii cimaa fudhateen diinarraa nama 15 ajjeesuun 23 madeessee meeshaa AKM 4 fi mootora haarawaa 2 hiikuun kaampii diinaa guutumaan guututti to'annoo ofii jala oolchuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Waboon giddu galeessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar aanaa Dagam gandoota 2 keessatti gaafa muddee 23 2021 humna diinaa sakattaa bobbaate haleeluun ofirraa deebisee jira.
kaaba shaggar aanaa dagam ganda yaayyaa harootti lola ganama sa'a 3 irraa eegaluun hanga sa'aatii 10tti adeemsifameen waboon humna diinaa iddoo addaa qarree jedhamutti adeelee 52 du'aan yoo adabu humna diinaa hammaan baay'ee ta'an madoon adabee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa madagam ganda qundee agamsa iddoo laanqisaa jedhamutti tarkaanfii diinii irratti fudhateen paatiroolii 2 waraana diinaa guutuu baay'inni ishii 28 waliin yoo barbadooftu azuuzii tokkos aleelamtee jirti. Lola kanarratti walii galatti loltuun diinaa 61 du'aan yoo adabamtu danuun madoo damdammii hin qabneen gaggeeffamtee jirti. Imalli gara Finfinnee hanga qe'ee keenya diinaan ciniinamte irratti salphanne irratti alaabaa keenya dhaabnutti kan itti fufu ta'uu waboon gadi jabeessee hubachiiseera. Odoo injifannoo waboo biraatiin torban kana godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa fi wanciitti waboon naannoo kanarra socho'uun jaalattoota miseensotaa fi uummattoota Oromoo boonsee jira. Aanaa ammayyaa keessatti bakka Harroojjii jedhamutti waraana humna addaa Oromiyaa ofiin jettu hedduu ishee irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoo jabaan adabeera. Akkasumas gaafa guyyaa 11/4/2014 bakka Kamsii Bidoo jedhamutti waraana naftanyaa 25 du'aan adabuun meeshaa gurguddaa irraa fudhachuun galii waraana bilisummaa Oromoof taasiseera. Duula biibiin maqaa Minilikitti moggaastee gara wabootti ergite irratti waboon baha Oromiyaa gaafa muddee 26/2021 yeroo lammaffaaf injifannoo cululuqaan goolabeera. Bobbaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu maqaa duula Minilik jedhuun mootummaan bilxiginnaa Oromiyaa irratti banee guyyoota 15 ol lakkoofsiseen irree fi gaachan uummata Oromoo waboon baha Oromiyaa koonyaa Harargee Lixaa tarkaanfii ilaalessaa gaafa 23/12/2021 fudhateen gabroonfataa biibii daaraa taasiseera. Gaafa guyyaa 25/12/2021 waboon ciroo qabachuuf aanaa mi'eessoo ardaa dibaalaa irraa lola sa'aatii 3 eegalee ardaa kuukkoo hanga ardaa dhakaa daakuutti aga sa'a torbaatti taasiseen loltoota gabroonfataa biibii 70 ol ajjeeseera. Akkasumas lolli aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Kooraa itti fufee lola kanarratti loltuu biibii 38 ajjeesee hedduu madeessuun aanuma gubbaa qorichaa iddoo laga ardaatti lola taasiseen loltoota gabroonfataa biibii 51 ajjeesuun hedduu hojiin ala taasiseera. Walumaa galatti lola guyyaa sana taasiseen loltuu diinaa 159 ajjeesuun hedduu madeesseera. Gama meeshaatiin meeshaalee adda addaa fi mi'oota waraanaa hedduu irraa booji'uun injifannoo boonsaa fi cululuqaa waliin mooraa qabsootiif galii taasiseera. Itoophiyaatti namoonni kitila 22 ol deeggarsa namoomaa barbaadu tokkummaa mootummootaa hime. Bara faranjootaa dhufaa jiru kana keessa Itoophiyaatti namoonni kitila 22 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri olaanaa dhimma deeggarsa namoomaa OCHA beeksise. Kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu waajjirri kun ibsa isaa keessatti hireera. Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa jala jiranii kan bara darbee kitila 8.1 ture barana ji'a fulbaanaa keessa kitila 9.4 ga'uu gabaasi sagantaa nyaataa addunyaa ibseera. Sababa waraana waliitiin naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii al takkaan kitila 3.7 ga'eera. Waraana ongee weerara koronaa vaayirasii fi dhibeewwan biroon walitti dabalamuun uummanni hedduun harka namaa akka eeggatan gochuu danda'u gabaasichi hireera. Balaan ongee naannolee Somaalee fi naannoo Oromiyaatti mudataa jiru akkaan yaaddessaadha kan jedhe gabaasichi rakkoo hanqina nyaataa irratti qorannoo gaggeessuun gabaasa baaseen rakkoo yaaddessaa sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa jedhamu irratti ga'ee jira jedheera. Kanaafuu bara 2022 keessa namoota kitila 22.3f deeggarsa kennuuf karoora qabaachuus dhaabbatichi himeera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee sangammaa ture. Qophiilee walabummaa Niwus Neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna.